Congratulations baga gammadda YouTuberoonni hundi waan yeroo dheeraa eegamaa ture YouTube nuuf gadhiisee jira. Keessafuu warreen YouTube irratti live kallattii waraabdan karaa salphaa ta'een doolaara guyyatti doolaara 10 hanga doolaara 50 gidduu kan isiniif lakkaa'u settingi ajaa'ibaa YouTube ufuma isaatiin update godhee isiniif gadhiisee jira. Kana quba qabdu isin guyyaa guyyaan namoonni baay'een live waraabaa garuu live irratti beeksisni waan hin jirreef jechuudha. Gara duraatii fi gara boodarratti beeksisa lama qofaatu irra jira. Kanaaf birrii gadi bu'aa isiniif lakkaa jechuudha. Namoonni baay'een karaa kanaan jechuudha hamileen isaanii bu'aa jira jechuudha. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u YouTube settingi ajaa'ibaa update godhee fidee jira. Kanaafuu kan isinirraa eegamu hamma dhumatti viidiyoo kana ilaalaati akka sirreeffatan abdiin qaba. Amma booda birriin live irraa argadhu gadi bu'aadha jettanii mataa isin dhukkubuun hafee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu like fi share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hamma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale YouTube irra teenyee live kallattii waraabnee akkamiin birrii guddaa argachuu dandeenya. Doolaara 10 hanga doolaara 50 gidduu viidiyoo takkarratti live kallattii waraabnee akkamitti argachuu dandeenya ka jedhu isiniin jedhee ture. Eeyyee ammallee isuman isin barsiisa. Settingi ajaa'ibaa YouTube update godhee nuuf fidee jira. Itti fayyadama hundumti keessanuu jechuudha. Namoonni YouTube hojjetu hundumtu jechuudha. Baay'ee waan murteessaa ta'e takkan isiniif qabadhee jechuudha. Waan yeroo dheeraaf itti rakkataa turre jechuudha. Maaliif live kallattii irratti birriin kiyya gadi bu'a jennee jechuudha. Baay'ee hundi keenya cinqamaa akka turre ni beekna. Sababuma kanaan wal qabatee kaampaanii YouTube akkuma viidiyoo YouTube irratti maxxansinee birrii baay'ee irraa argannutti jechuudha. Live kallattii irrallee akka namoonni doolaara guddaa argatan karaa nuuf tolchee jira jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya Google Chrome kanarratti yeroo tokkoof nan cuqaasa jechuudha. Viidiyoo tokko fanniseen isin argisiisan amma hordoftoota kiyya. Namoonni StreamYard irra live seenuu dadhabdanii itti rakkatanillee keessatti deebii isaanii argatu. Namoonni baay'een StreamYard irraa live akka itti maxxanfatu akka itti fannifatu ni beeka jechuudha. Garuu namoota hin beekne tokko jira barumsa akka isiniif ta'uuf jechuudha. Egaa asirra dhuftan bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitu hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha. Asirratti StreamYard jettanii barreessitanii sarchi gootu jechuudha. Yeroo isin sarchi goosiftan haala kanaan isinii dhufa bakka StreamYard jettu tanatti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin asirratti kilik gootan haala kanaan jechuudha sarchi ta'ee isiniif dhufa gara fuulduraa isin oofaa jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyya. Ani amma waan duraan fayyadamee jiruuf haala kanaan naaf fidee jechuudha. Isin warri duraan hin fayyadamin jechuudha. Emaila isin gaafataa emaila keessan kan YouTube san irratti live seenuuf deemtan san irratti naxxanii jechuudha. Sana booda koodii emaila san irratti isiniif dhufu achirraa fudhatanii itti naqattanii login gootin bakka kana isin fidaa jechuudha. Tole eega kanatti isin fidee hordoftoota kiyya amma duraan waan fayyadamee jiruuf haala kanaan naaf fidee asirratti gadi buutanii create bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda asirratti jechuudha live StreamYard bakka jedhu irratti kilik ni gootu jechuudha. Namoonni baay'een bakka kanatti jechuudha kan dogongoraa jirtan kan kana lamaan qofa isiniif fida fakkeenyaaf hordoftoota kiyya keessan jechuudha. Maaliif namoonni jechuudha karaa itti seentan wallaaltanii jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf amma duraan waan fayyadamee jiruuf YouTube ani itti fayyadame san haala kanaan asitti naaf fidaa jechuudha. Isin yoo fakkeenyaaf asitti isiniif finne YouTube keessan yoo profaayilii isaa asitti isiniif hin baane mallattoo pilaasii tana cuqaastanii jechuudha. Yeroo isin as cuqaastan jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif fida maal irratti live seenuu barbaada jedhee nu gaafataa jechuudha. YouTube waan ta'eef YouTube channel bakka jedhu kanarratti cuqaasnee emaila keenya filannee sana booda ni seenaa jechuudha. Nama filatuu nan barbaachisu jechuudha. Duraan waan filadheef jechuudha. Bakkuma YouTube kanarratti cuqaaseen jechuudha hordoftoota kiyya irratti seenaa jechuudha. Sana booda maal gootanii asirratti gadi buutanii bakka title tanarratti jechuudha hordoftoota kiyya waanuma tokko ni barreessitan. Amma isinuma argisiisuuf waan ta'eef hordoftoota kiyya asirratti illee jirtu jedheetuma gama asirratti illee gadi buutanii hordoftoota kiyya description box jedhatti illee kun optional jechuudha. Yoo feetan ni barreessitanii yoo feetan ni dhiifta waan viidiyoo san ibsu asirratti bal'inaan jecha 5,000 nuu kenna asirratti ni barreessinaa jechuudha hordoftoota kiyya. Mee asirratti illee jechuma gubbaratti barreessan haa barreessu jechuudha. Ni dandeessan ka gubbaratti barreessan illee gadi buuftanii sana booda bakka asirratti gadi buutanii jechuudha public irra kaattu jechuudha hordoftoota kiyya isa kan jechuudha. Sana booda gadi buutanii asirratti scroll ka jedhu kanarratti illee right yeroo tokkoof cuqaasta. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti akka kana yeroo inni isiniif fide upload thumbnail bakka jedhu kanarratti cuqaastanii hordoftoota kiyya footoo viidiyoo keessan fuulduratti bahee mul'atu irra kaawwatu jechuudha. Ani amma isin argisiisuuf waan ta'eef hordoftoota kiyya irra kaatu nan barbaachisu jechuudha. Hasumarratti gadi bu'eetiin create live
Instagram bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik godha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee naa dhufa. Amma live kun already fannifamee jira jechuudha. Amma namoonni channel kiyya jala seenan jechuudha. Godhuu qofaatu na hafe waan ta'eef jechuudha. Waan hundaa'u xumureen jira. Fanniseetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Eega akkanatti fannifnee hoo maaltu nurraa eegama? Settingiin haaraan amma gadhiifamee ho'eessan arganna ka jedhuuf hunduma keessanuu hamma isin argisiisa. Kan akkanumatti dhiiftanii jechuudha. Baaggootanii uf duuba deebituu jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo isin uf duuba deebitan haala kanaan isinii fida jechuudha. Yeroo barbaaddanitti dhuftanii yeroo waan hundaa'u settingii anama isinitti argisiisuuf deemu san hunda yeroo sirreeffatan dhuftanii fuuldura kana tuttanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii Inter Studio bakka jedhu tana cuqaastanii jechuudha. Kallatti maan go live godhuu ni dandeessan jechuudha. Yoo balleessuu barbaadanillee asirratti gadi buutanii delete bakka jedhu kana cuqaastanii irraa balleessitu jechuudha hordoftoota kiyya. Mee amma kallatti maaniin gar dudda duubaa deebi'ee jechuudha. Settingii YouTube ni update godhee fide san isin argisiisaa jechuudha. Amma inni kun fannifamee jira jennu hordoftoota kiyya. Ammallee Chrome irratti deebitu jechuudha. Chrome kanarratti deebitanii maal gootu gara YouTube keessanii deemtu jechuudha. Kunooti YouTube ni asirra cuqaastanii gara YouTube Studio Google Chrome deemtanii jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isinii fida jechuudha. Namoonni baay'een gara studio seentanii ni beektanii tuqaa sadeen irra yeroo dhuftanii cuqaastan jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya asirratti desktop site bakka jettu kanarratti raayitii ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan akka kompiitaratti bal'atee isiniif banama jechuudha. Hordoftoota kiyya asirratti dhuftanii bakka profaayilaa keessan kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda isiniif banaamin isiniif banu ni eeggattu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda maal gootu jala kanatti gadi buutanii YouTube Studio bakka jedhu kanarratti yeroo tokko quba keessaniin gadi qabdanii namoonni viidiyoo gara YouTube Studio Google Chrome maxxanfatanillee karuma kanaan maxxanfattu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan isinii bana kun asirratti akkuma argitan open in new tab in group bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii haala kanaan isinii fida akkuma argitan ka X irra jirre karaa harka mirgaa kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Namoonni baay'een isin akka seenuu beektan nan beekaa jechuudha hordoftoota kiyya warra hin beekneef isin argisiisa. Sana booda yeroo inni akkanatti isinii dhufe zoomiin isiniif godha sirriitti akka isiniif mul'atu hordoftoota kiyya. Sana booda hordoftoota kiyya kun amma zoomiin isiniif godha jechuudha akka sirriitti isiniif mul'atutu. Sana booda asirra dhuftanii bakki tun contact jedhamti jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kompiitara irratti fayyadaman ni beektu jechuudha hordoftoota kiyya. Bilbilli iPhone illee isiniif baasu bakka tana contact jetti wanti tun hordoftoota kiyya maqaan isii. Tanaafu contact tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Nama contact irratti cuqaaseen jira jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya viidiyoon nu hanga ammatti hojjenne guutummaan guututu isiniif dhufa jechuudha. Nama sababa zoom isiniif godheef malee kun haala kanaan guutuun isaa akkanaan isiniif dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Ammallee zoomiin isiniif godha sirriitti akka isiniif mul'atuuf. Sana booda hordoftoota kiyya maal gootan isin amma live irratti waan barbaanne hojjetuu deemna waan ta'eef nuyi live mata duree jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Mata duree live irra yeroo cuqaasne live irra fu nu fannifne kunoo isuma tokkoffarra jiru kana taambiliina reefu waan gatiin irra hin kaayneef jechuudha. Kavaroma YouTube kiyya qabatee naaf dhufee jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo akkana karaa harka bitaa kana gamana sarkistan jechuudha hordoftoota kiyya. Maal argattu hordoftoota kiyya doolaari keenya monetization jalatti jechuudha kunoo doolaari cufaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Tole mee amma isa kana hordoftoota kiyya maal gootanii live amma fanniftan kanarratti yeroo tokkoof quba keessaniin gadi tuttu. Yeroo isin quba keessaniin gadi tuttan hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa bakkuma doolaaraa tanarratti mallattoo doolaaraa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha hordoftoota kiyya. Amma maal godhuu fi monetization irratti banuu deemna waan ta'eef sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa. Nama bilbila kiyya dalga ciibseetiin isinitti argisiisaa jira jechuudha akka sirriitti isinii mul'atuuf jira hordoftoota kiyya. Yeroo akkanatti inni isiniif dhufe jechuudha bakkuma monetization tana fuuldura qasxiitu jira jechuudha. Beeksisa irratti banuuf deemna waan ta'eef amma asirratti jechuudha qasxii kana fuuldura kana yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan on fi off isiniif fida. Kan tokkoffaa kanarratti on kan bakka jettu tanarratti ni cuqaastu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda gamana deebitanii dan bakka jettu tana yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha hordoftoota kiyya. Kun amma hordoftoota kiyya monetizationiin on tahee jira jechuudha. Dan gootanii jechuudha jala kanatti yeroo isin dan gootan haala kanaan on isiniif tahee amma qophaa'ee jira jechuudha. Yeroo dan gootan boodan hordoftoota kiyya jala kanatti sanduuqa tokko argattu. Settingiin amma update tahee YouTube ni nuuf gadhiise isa kana jechuudha hordoftoota kiyya kun akkuma argitan amma live ad setting kan jedhu kana jechuudha kan amma YouTube ni nuuf gadhiise jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf hordoftoota kiyya duraan yeroo live StreamYard irratti live dabarsinu jechuudha. Beeksisni tokko gara duraa tokko gara booda irratti nu dhufa lamaan kana qofaa jechuudha. Birrii gadi bu'aa nu lakka baay'ee yoo xiqqaate 0.80 akkas nuuf lakka jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha har'ammoo kasanirra adda ta'e YouTube ni jechuudha ufuma isaatiin jechuudha hordoftoota kiyya beeksisa daqiiqaa takkaan ta'e daqiiqaa lamaan ta'e daqiiqaa 6 yookaan daqiiqaa 18 akka isin fayyadamtan akka isin live StreamYard keessatti hedduun viidiyoo keessan dhaabee ufumaan
irra isiniif dhufu akkuma viidiyoo YouTube irratti maxxansanitti harka keessaniin akka filannuuf harka keenyan akka filannuuf karaa nuuf tolchee jira jechuudha. Raboota live irratti birrii gadi xiqqaa gadi bu'aa naaf hassaabe jechuun hin jiru jechuudha. Amma booda mataa dhukkubsatuun hordoftoota kee kan sirraa eegamu isteeppii kana sirriitti hordoftee itti fayyadamuu duwwaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Tole oduu isinitti hin baay'isu. Eega akkanatti as dhuftanii geengoo jala jirtu kana hordoftoota kiyya yeroo tokko ofirratti cuqaastanii halluu itti dibduu jechuudha. Nama akkuma argitan halluu itti dibeen jira. Yeroo isin halluu itti dibdan hordoftoota kiyya haala kanaan qabxii sadi qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kun akkuma argitan amma asirratti hordoftoota kiyya qabxii sadii qabatee nuuf dhufee jechuudha. Nama zuumiin isiniif godhe akka sirriitti isiniif mul'atu jee hordoftoota kiyya jechuudha. Kanaafuu jechuudha isin bal'inaan ilaaluu dandeessan suuta jettanii. Fakkeenyaaf isin hordoftoota kiyya isa tokkoffaa kanarra jechuudha konservaatiif ka jedhu kanarra yoo kaayyattan kana jechuun hordoftoota kiyya beeksisni live isin dabarsaa jirtan san irratti suuta jedhee dhufaa birriillee gadi bu'aa isiniif lakkaa jechuudha hordoftoota kiyya. Beeksisni dafee hin dhufu birrii gadi bu'aa isiniif lakkaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti yoo gabbuutan kan lammaffaa kanarratti hordoftoota kiyya haala kanaan halluu irratti dibdan kan lammaffaa irra yoo kaatu barbaadan jechuudha. Fedhinnaa keessanii sun balanced ka jedhu kanarra yoo kaatan beeksisni dafee dhufa garuummoo birrii giddugalaan isiniif lakkaa jechuudha. Olkaa isiniif lakkaa'u giddugalaan isiniif lakkaa jechuudha hordoftoota kiyya. Beeksisni garuu dafee dhufa jechuudha. Birrii gadi bu'aa isiniif lakkaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kan sadaffaa kanarratti hordoftoota kiyya akkuma argitan akkuma kanaan halluu yeroo geengoo kana keessatti dibdan jechuudha. Aggressive ka jedhu kanarratti hordoftoota kiyya yeroo isin keessan jechuudha. Beeksisni dafee dhufa birriillee birrii ol kaa isiniif lakkaa jechuudha. Fakkeenyaaf laayivii tokkorratti jechuudha hanga doolaara akkuma fakkeenyaaf hordoftootni isin ilaalan jechuudha. Laayivii keessan irratti akkuma hordoftootni baay'inaan isin ilaalan jechuudha. Birrii keessan ol kaa isiniif lakkaa jechuudha. Kanaafuu isin hordoftoota kiyya miidhaallee ni qabammoo beeksisni kun miidhaa akkam akka qabullee isinitti hima hordoftoota kiyya miidhaa waa guddoo hin qabu jechuudha. Yaa waanuma xinnoo isheeti isellee gara booda irratti kan isinitti himuta hordoftoota kiyya. Ani amma hordoftoota kiyya mee isuma kanarraan kaa'ee dhiise jechuudha. Maaliif sababni jechuudha hordoftoota kiyya namni hundinuu birrii bareedaa akka namaaf lakkaa'u laayivii irratti ni barbaada waan ta'eef asuma irratti haa dhiisu yoo barbaade kan gidduu kanarra kaayaa jechuudha. Birrii giddu galaan naaf haa lakkaa'u yoo jedhe tole amma asuma irratti haa dhiisu hordoftoota kiyya. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti illee yoo gabbuutan seetiikii akka murteessaa tokkotu jira jechuudha. Ammallee hordoftoota kan namni hundinuu itti haajamu jechuudha. Akka yaada keessanii kan isiniif ta'u isa gadii kanaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kun akkuma argitan amma asirratti maal jedha choose how mid roll up ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof yeroo isin kilik gootanii hordoftoota kiyya bifa haarayaan sitingiin addaa isiniif banamaa jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya beeksisa laayivii sanirratti dabarsuuf deemnu jechuudha. Akka nu filannuuf nu ajajaa jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutuu jechuudha. Eega jala kanatti gadi buutanii maal argattu select a free coins ka jedhu argattu jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya beeksisa akkamtu akka viidiyoo keenya irratti yookaan laayivii keenya irratti gadi dhiifamu barbaadaa jedhee nu gaafata jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf hordoftoota kiyya qastiin fuula dura isaa jirti. Qastii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda gaa bakki murteessan ani isiniin jedhe asi gaa hordoftoota kiyya akka qalbii keessanii yookaan akka yaada keessanitti viidiyoo keessan itti taphatuu dandeessu jechuudha. Amma booda laayivii keessan jechuudha. Akka isiniif ta'etti kun akkuma argitan amma every 6 minutes nuun jedha jechuudha. Daqiiqaa 6 akkasumas daqiiqaa 12 akkasumas daqiiqaa 18 daqiiqaa 24 daqiiqaa 30 kana jechuun hordoftoota kiyya yeroo laayivii jirtan daqiiqaa 6 hedduun iskiippi godhee viidiyoo keessanii beeksisa irratti gadhiisaa jechuudha. Beeksisa daqiiqaa 1 ta'e akkasumas beeksisa daqiiqaa 5 ta'e irratti gadhiisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Akka hordoftoonni kiyya na jala hin jeeqamne yookaan suutaan haa dhufu yoo jettanillee daqiiqaa 12 filatu daqiiqaa 18 filatu kan barbaadan haga daqiiqaa 30tti jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyya kan daqiiqaa 6 fi daqiiqaa 12 kanarra yoo kaayyattan baay'ee bareedaa jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu hordoftoonni kiyya hin jeeqamin suutaan itti dhufu yoo jettan 18 fi 20 kanarra yoo kaayyattan baay'ee baay'eessa jedheetiin fudhadha. Warreen immoo laayivii dhedheeraa za'a 2 akkasumas za'a 3 fa'aa irratti teessanii waraabdan yoo jiraatan jechuudha. Immoo warri moonii taatan baay'inaan akkasitti sa'a dheeraa waraabuun kun baay'ee murteessaa waan gaarii natti hin fakkaanne. Walumaa galatti namoonni sa'a dheeraa waraabdan kan daqiiqaa 24 fi daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 18 kanarra yoo kaayyattan baay'ee baay'eessa jedheetiin amanaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf waan amma kan daqiiqaa 12 kanarra yoo kaadhe jechuudha yeroo viidiyoo kiyya osoo naan laayivii dabarsaa jiru jechuudha laayivii osoo darbaa jiru daqiiqaa 12 ga'e beeksisni ufuma isaatiin
irra dhufaa jechuudha. Kun egaa waan baay'ee murteessaa ta'e waan hanga ammatti nu barbaadaa ture keessaa isa tokko jechuudha hordoftoota kiyya. Kana qofaa miti YouTube gara fuulduratti jechuudha bara 2024 keessa jechuudha waa baay'ee gadhiisuuf deema waa baay'ee sirreessuuf deema hordoftoota kiyya. Akkas jedhaa jiran gaa'ii mee dhugaa taatee fi soba taatee walumaan ilaalla. Seera YouTube ni gadhiisu guyyaa guyyaan hordofne jechuudha kan isin hin geenyu ta'a. Hordoftoota kiyya gaan hanga amma dura akkuma beekamu barnoota gara YouTube kana isin barsiisaa hin jiru inshallah yoo rabbi jedhe gara fuulduratti immoo bal'inaa waliin ilaalla jechuudha. YouTube jalqabaa kaafne hanga dhumaatti jechuudha waliin kan barannu ta'a. Wanni hundinuu jechuudha step in deema waan ta'eef ani amma sandura baroomsa na barbaachisu jira waan ta'eef kabiraa isin barsiisaa jira hordoftoota kiyya. Waanuma hundaafuu gara fuulduratti bal'inaan waa'ee YouTube kan waliin ilaallu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyya nama kan daqiiqaa 6 kana filadheen jira jechuudha. Isin kan barbaadan filattanii egaa kanatti filattanii maal gootan hordoftoota kiyya akkanaan dhuftanii asirratti save inni jirta kun akkuma argitanii bakka save jettu tana cuqaastanii jechuudha save gootanii jechuudha. Eega save gootanii hordoftoota kiyya amma guutummaan guututtu waan barnu barbaachisu hundaa'u xumurree jirra jechuudha. Amma kallattii maan eessa deemna gara viidiyoo keenya keessa deemnee viidiyoo keenya gogoonaa jechuudha. Yeroo nu viidiyoo keenya gogoone hordoftoota kiyya nama daqiiqaa 12 irra kaadde yeroo daqiiqaa 12 taphate jechuudha. Ufuma isaatiin jechuudha beeksisni irratti nuuf gadhiifamaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu isinilleen haala kanaan akka itti fayyadamtan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Miidhaa qaba kan isiniin jedhe immoo hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma beeksisni kun daqiiqaa takka akkasumas daqiiqaa 6 kanarra yoo kaayyattan jechuudha. Namoonni tokko keessafuu yeroo ammaa kana namoonni beeksisa dheeraa hin fedhan beeksisa amma irra dhufu hin fedhu jechuudha. Namoonni baay'een sababa beeksisaa kanaan hordoftoonni nama jalaa deemuu danda'u jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqoo daqiiqaa gidduma galatti irra kaayyanne baay'ee gaariidha jechuudha. Miidhaan inni qabu kanuma waan biraa tokkollee hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya. Waan miidhaa qabu kaampaanii YouTubeatu gadi hin dhiisu jechuudha. Miidhaa yeroo isiniin jedhu hordoftoota kiyya haala nama keenya waan beennuuf miidhaa isiniin jenna malee waa biraatii miti jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni yeroo beeksisa tokko amma beeksisni yoo irra dhufe keessafuu beeksisa dheeraa yoo skip godhanii irra darbanii jechuudha. Kana daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 kan isinitti dhufu kana baay'ee ni muufata jechuudha namni kun sababa kanaan hordoftoonni isin jala taa'ee isin dhaggeeffatu muufatee jechuudha isin jala deemuu waan maluuf jechuudha. Daqiiqaa giddu galatti daqiiqaa 18 akkasumas daqiiqaa 12 sanirra yoo kaayyattan baay'ee gaariidha jedheetiin amana hordoftoota kiyya. Haala kanaan akka itti fayyadamtanii guyyaa guyyaan live stream yaaddi teessanii gaa waraabdan jechuudha. Birrii bareedaa akka irraa argatan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Lafaatii teessan immoo haala kanaan jechuudha akka bu'aarra isiniif oolu bu'aa gaarii isiniif qabaatu godhatuu ni dandeessu hordoftoota kiyya. Ani amma gaagoo hin godhu live maaliif isin argisiisuuf malee itti fayyadamuuf waan hin taaneef hordoftoota kiyya goo hin godhu irraan deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsa irraalleen kana fakkaata akka isinitti toluu fi akka isin gammachiisu abdiin qaba hordoftoota kiyya. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii hordoftoota kiyya chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jabeessuuf chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatina. Chaanaalli kun chaanaala baroomsaati. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf hordoftoota kiyya mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Warreen hangammatti baroomsa keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoon baroomsaa kan hangammatti barsiifne baay'ee tos keessa jira as keessan ilaaltanii sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuqa yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.